salatti baadhee tana narra dhibamtuu ta'ee ejersatti falaxeetti baadhee na dabarsitee jedheen biyya ormaatti ergadhee daanditti na jalaa haftee eegammoo daanditti na jalaa haftee dhugaashii ani naan baasne sannaa godhus fira ani Dubaay firan qabu ani firooma Dubaay nama kiyya keessa hin jiru ani heega gumaashii tiibaan jedhani ani siifanitti kennadhe waaqa wajjin lafa wajjin ani micayyoo ko gumaa micayyoo kiyya siifan yoo dadhabde naafuutu yoo dadhabde agattu yoo dandeesse naafuutu ani arrarraa jammare namni tokko akkanatti hin dawalle ani fira achi keessaa hin qabu kana biratti immoo kunoo birishiinii ta'uufan mana yaalaa keessan jira ishiinuu hin beetti kanaaf nan gala jettee gala hanqatte birishiiniin ta'a jedhee tanan xaxara garaan koo amma ulfa fakkaata mana yaalaa keessan jira ilmoo koos dhabeen qabeenya ishiis dhabeen daara ishirree foolii ishirreen nabe footoo ishirreen nabe ciisuu dadhabe taa'uu dadhabe garaan kiyya niitiin dhalte as keessa jirti gadaamecha dhalaati zadeedha natti ma'anii. Iyyaa garaa dhalaa. Garaan dhalaatu waan nama goone hin qabdu. Akkuma nama kamii hojjetachuudhaaf micayyoon kun biyya Beeruutiin keessa adeemtee Beeruut irraa Dubaayitti dabarte. Egaa namoonni baay'een keessan argitanii jirtu reeffi ishiillee gara biyya ishii galee awwaallattee jirti harmee ishii. Awwaallattuyyuu malee reeffi ishii akkasitti yaagalu malee eenyummaa ishii adda baafattee akka ishiin buqqistee reeffa micayyoo ishiin argine dhorkanii waan baay'eetu irratti hojjetame kan duuterraa micayyoo tana dhugaa ishii rabbiin haa baasu eenyu akka ajjeeses isaa dukkanaa fi ifa keessatti gargar baasee beeku waaqayyo jira dhugaa ishii haa baasu. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu nagaa isin gaafachuun irraanfanne hordoftoota chaanaalii kooti nageenyi keessan akkam isiniin jedha an nagaa kooti obboleettiin teessanii warroonni aaraa mana koo dhuftan anaa dhufuu jedheen jira asumaan maamila taa'ay mana kootti dabalamaan isiniin jedha warroonni dursa immoo maamila koo taatanii jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa micayyoon tuni dhalattuu gara Shawaa Ambo'aan godina Ambo'aan jalduu kan taate jechaadha. Akkuma nama kamiitu viidiyoo hojjedheen ture yeroo darbe keessatti hojjetachuudhaaf akkuma keenya akkuma keessanii gara Beeruutiin dhuftee Beeruutirraa waggaa 3 dalagattee gara Dubaayitti dabartee Dubaayirraa gaafa hojjetattu keessatti kan achi ishii dabarse kun dhiira ture garuu immoo nikaa godhannee fuuneedhe amantii ishiillee jijjiirrattee turte amantii ishii dura kiristaana kan turte deebitee islaama taate gaafa amantiidha islaama taatu mucaan wajjin eenyutti kun nikaa godhanne jedhee garuu nama nikaa godhate ani hawaasaan beeku micayoon bakka dhugaa dhatte inna kana keessatti micayoo kana gaafa ishiin nan gala boruun gala jettee birrii isa gaafattudha boruun gala jettee xumurattee haadha ishii baay'ee dhukkubsattu kana arguudhaaf otoo ishiin hin du'in haadha ishii kana arguudhaaf sagalee ishii baay'ee ture harmee ishii kana jechaadha waan ishiin dubbattu imimmaan nama qabachiisu dhugaa dubbachuudhaaf har'a waan biraa natti hafu dafqi ishiillee natti hafu otoon ilmoo koo ijaan argee jiraadhe jetti. Micayoon kun egaa akkuma argitan haala suukanneessaa akkamitti akka duute maaliin akka duute waan takka wanti irra ga'ame hin jiru. Dhugaa ishii rabbiin qofatu harkaa qaba akkamitti akka duutes immoo egaa isa harka jira. Mucaan kun nikaa wajjin godhatee jira haadha manaa kiyya jedhee inna akkamitti garaa jabaate immoo akka dhugaa ishii mul'isuudhaaf illee yaalle turre hundi isaaniituun dhodhoksanii. Dhugaa micayoo kana rabbiin haa mul'isu malee isiniin jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya shamarranii adaraa keessan dhugaa kunoo argitanii harmeen ofii akka itti boossu. Amma micayoo kaleessa viidiyoo hojjedhee gadi isinii lakkise zanaa. Ishiin tunillee reeffa ishii jaanaa arguu baattu malee reeffa ishii awwaallattee jirti. Buqqistee awwaallachuudhaaf gaafa ishii yaaltu gubbaarratti buqqiseen jaallala gaafa ishiin jettu ashagaa meeqan buqqa'uu hin danda'u dabaddabnee dadhabnee eenyu saaxinii buqqisuudhaan cabannee dhiifnee awwaallee akkasumatti awwaalaan buqqisinaa nuun jedhaniitti warra siitti ergeechaadha. Inna dafqa ishii waggaa meeqaaf hambifatan wayin jarqiidhuma ishii wayin uffata ishii wayin immoo dadhabbiidhuma ishii yoo naa ergan maali waan biraa yoo hafu ani nama kasalatti gurguratee nama dhala kiyyanaa dabarsiti jedhee biyya ormaa ergadhe
Ishiin immoo akkasitti garaatti na jalaa hafte na arguudhaaf otoo kaattu karaatti na jalaa hafte maal uffatuma ishiillee yoon arge jettee harmeen kun baay'ee hin qirfattee boossi jechaadha. Dhugaa ishii rabbiin haa baasu. Akkana kun harmeen ofii karaa laalaa boo'atii hafti jechaadha. Yaa ijoollee keenya keessattuu warri biyya ormaa keessatti hidhata keessan ijoollee dhiiraa wajjiniin hin godhatinaa. Adaraa keessan bineensa ijoolleen dhiiraa keenya bineensa walitti taa'aa jirra maaliif akka ta'e hin beeku. Hidhata isaa wajjin hin godhatinaa. Galaa biyya keessanitti heerumaa micoon tuni fakkeenya ijoollee baay'eedha akka ishiin taatu nan beeka jechaadha. Bakka otoo laali beektu otoo biyya ofii keessatti otoo duute ta'e waan tokko dhugaas ishillee hin ba'a ture. Kun immoo biyya ormaati. Ijoolleen biyyaan gosaan garaagaradha. Shawaa ta'ee biyya garaagara jechaadha. Micaa walitti dhufan kun inni garuu dhugaa ishiis baasuu hin dandeenye ufumaaf duute jedha. Maal taate micaa boruun galeettee karoora baafatte du'a tasaatiin lafarraa kaate jechaadha. Dhugaa ishee ammayyuu rabbii dhumte haa baasuu fi inni akkasii isiniin jechuu barbaada. Ijoollee wajjin hidhata godhatina eenyumallee haa ta'u. Hamma barbaaddan yoo rakkattan hamma barbaaddan yoo waanuma barbaadeyyuu ta'e biyya ormaa keessatti mucaan kun mucaa anaaf gaariidha jettanii ijoollee wajjin hidhatan godhatina. Eenyumayyuu ta'e ijoolleen keenya wajjin hidhatan godhatina. Galaa biyya keessanitti harmee keessa sin arguudhaaf dheebottutti galadha. Micaan kun amma dafqa ishii waggaa meeqaallee hin arganne. Anan kan baay'ee na gaddisiise harmee ishii sana qofadha. Imimmaan dhankal godhaatii waggaa ishii sagalee waraabdu jecha anatoo waanuma barbaade ta'ee otoon ilmoo koo ijaan arge waan biraan attaa'aaf ilmoo koo naa dabarsiti jedheen ilmoon koo akkana fi dahaara fi darakuu ta'ee ishii guddisetti nanan biftu naa dabarsiti jedhee tanan na jijjiirti jedhee tanan biyya ormaatti ergadhe akkuma nama kamiittan ergadhe. Kiyya immoo carraan akkana taateeti dhalli koo karaatti na jalaa hafteetti ufiyyaa garaa dhala. Gubachaa hafte harmee ishii kun bara ishii hunda dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Adaraa keessan ijoollee rakkanneettanii hin bayinaa. Ijoollee dhiira biratti hin bayinaa. Ana wanti na godhan tokkollee hin jiru. Hin bayinaa isaan biratti. Eenyumaa haa ta'u hin bayinaa isaan biratti. Hamantanii isaan bira dhaqxanii isaa wajjiniin hidhata godhattanii isaa wajjin hin haasa'inaa. Isaa ijoolleen keenya hagara jabeeyyii ta'e isinuu hin beektu in hubattu irraa jedhee yaada. Kan ulfeessee karaatti gatu isaan. Kan mana talabaatii baasu isaan. Yoo biratti fidan kan waan hamaa irratti hojjetu isaan. Obboleettiin qaban ta'uu biyyaan waasan beeku. Kanaaf isin of eeggannoo godhadhaa. Ijoollee keenya ijoollee Oromoo kan taate gubbaarra of eeggannoo godhaa. Waan isaan na godhan hin jiru. Afaan guutuu isinitti dubbadha. Irraa of eeggadhaan siniin jedha. Hin bayinaa hojjetadhaa yoo ta'uu baate immoo sinii ta'uu baate gara biyya keessanii galadhaan siniin jedha otoo lubbuun keessan hin bayini. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Hordoftoota chaanaalii kootii maamila koo ta'uu hin dagatinaa siniin jedha. Laayikii godhaa'ee ijoollee baay'ee biraa akka ga'u siniin jedha. Irra qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessa. Mucayyoo teenya obboleettii teenya rabbiin boqonnaa ishii dhafaa kennu kan lafarraa dhabdee jirti. Innaa harmee ishii immoo jajjabina ishii dhafaa kennu waan goonuu hin qabnu baay'ee yeroo